Cidha Muktaar irratti maaltu ta'ee maaltu ta'amee wallahi wanta natti dhagame keessaa Roozan mucattii wal arguu isiiti baay'ee tokko natti dhagame. Roozan mucattiin qaama wal arginde Roozan minjee mucattii taate jechuudha. Maaliif namni biraan jiru namni yaada qabu hin jiru waan ta'eef Roozaa hedduu galatoomii ulfaadhu habiibatee qaalii namaa gaarii namaa jabduu namaa obsituu namaa qolfii namaa warqii namaa. Roozan akkuma beekamu mucattiidhaan wal argitee jirti minjee mucattii turte jechuudha. Wallahi waan nama gammachiisu jechuudha. Wallahi waan asirratti gadde tokko utuu wallahi viidiyoo isaa laalee sargii Muktaar utuu haati isaa jiraatte baay'ee namatti dhagama. Maaliif hundumaafuu Muktaar baga gammaddee baga rabbiin guyyaa gaa'ela keetii kanaas si ga'e hedduutti si gammadee jira. Wallahi hedduu tokkotti si gammadee maashaallah tabaarakallaa. Rabbiin ammallee umurii isin haa dheeressu. Intala fira beektu intala ollaa beektu rabbi isin haa taasisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa munadii deemee bulu. Video kana like gochuun, share gochuun, subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni amma ammaatti na jajjabeessitanii na bira dhaabbattan hedduu takkanaaf galatoomaa baay'ee isin kabajaa isin jechuu barbaada. Wallahi akkuma beekamu wallahi sargii Muktaar haala bareedaa fi haala gaariin kan darbaa tures ta'u Roozan minjee mucattii taate minjee mucattiiti namni jiru namni yaada qabu hin jiru. Kanaaf wallahi dhasiin baay'ee tokko itti gammade. Roozan warqeedha aqli qabeettii fi obsa qabeettii nama gaariidha. Gama miidiyaa isiitirralleen waan na balleessi jira waan badee fi hundumaafuu keerimaa fi jettee jirte jechuudha. Wallahi akkuma isin keerii jettu wanni hunduu rabbi keeraa taasisu. Wallahi wanni tokko natti dhagame namni yeroo gammachuu kana otoo guyyaa kana keessa isaatti Muktaar otoo haati kiyya jiraattee jechuun isaan oolu jechuudha. Wallahi baay'ee ulfaata. Maaliif namni yeroo gaddu yeroo gammadu haadha ofii yaadata waan hunda caalayyuu jechuudha. Kanaafuu wallahi baga guyyaa kanaa rabbi isa ga'e yeroo maal amma dhiisa. Wallahi baga guyyaa kanaa rabbi isa ga'e natti dhagame. Wallahi natti dhagame waan rabbiin hundumtu alhamdulillaahidha. Ilmuhiim mucaa mucattii kana rabbiin afaan wal beeksisee damma walitti haa taasisu rabbi umurii isaan haa dheeressu. Wallahi baay'ee tokko natti dhagame jechuudha. Bootaa isaatti maaliif hin beektan jechuudha. Muktaar dubbatee jira hawaasiin dura waa'ee haadha namni hunduu sanuma jechuudha. Maaliif akkas kanaafuu jechuudha. Wallahi baay'ee tokko natti toledha. Sargiin isaa haala bareedaadhaan maashaallah tabaarakallaa rahmaan. Isiniin jechuu barbaada. Asirratti maal dubbachuu barbaada isiniin fakkaata buleen kiyya. Hamileen tuni wallahi waan gaariidha waan bareedaa isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kuni hamilee jechuun wallahi takabajaa tanagaan abballee haatillee nagaa mucattii sanis haadhaan amalaan waan hundaan meeshaa waan qabdu kennanii fi gaggeessuun gammachuu guddaa yeroo muraasa keessatti sargii isaa kana gatti walitti sibsib godhanii ka godhe eenyu akka ta'e beektu nama hiriyoota isaati jechuudha. Hiriyoonni Muktaar hedduu isaa jaalatan hedduu isa kabajan wallahi lazim Sa'idoo jadii akkasuma hiriyoonni isaa jechuudha. Akkasuma firoomsaan hiriyoonni isaa jechuudha bakka wallahi lazim waan nama ajaa'ibsiisan jechuudha. Namni cinaa dhaabbatee sargii kan akka sabsaabamu godhe Sa'idoo fi jadiiti. Wallahi waan ilaa as keessatti maal hubachuu qabna ilmi namaa tokko wal jibbee walirraa fagaachuu otoo hin taane walitti dhiyaatee hojjete qarqaarsa walii ta'a utubaa walii ta'a. Isinii galee qarqaarsa walii ta'a utubaa walii ta'a jechuudha. Namni keenya inni yoo xiqqishuma isee fakkeenyaaf ilaala buleenke yoo xiqqishuma isee inni waa godhatee ija banate
inaafutti ka'an bakka jibbutti ka'an bakka jibbaan isaanii adda. Fakkeen warra yuutubaroota kanaatu yoo ilaalaa jechuudha. Warrumti yuutubaroota kanaatu xiqqishuma isii namni akkana bitti ol jedhe taanaan wal waanyuutti ka'an jechuudha. Wal bira dhufanii waliin daawwatan, sheer waliif hin godhan. Maaliif reequn waanyoon onnee isaa keessa jirti jechuudha. Amma Sa'iidoo Muktaar yoo fudhanne ilmaan abbeerotaa turan. Garuu ilmaan abbeerotaa ta'anii qaqqa utaanichi wal jibbatu jira jechuudha. Sa'iidoon immoo wallaahi aziim maashaallah tabaarakallaa jechuudha. Ani beeka ijoollee Yaman maashaallah akka waan haati takka deeteti garuu amma budaa isaan nyaataa jira malee. Kanaaf namarraa waa barachuu wal jibbuu dhiisuu jaalala waliif qabaachuu hamma dandeetteen nama gargaaru hiriyaa gaarii itti dhiyaachuu wallaahi aziim hiriyaa gaarii gaafa qabaatteti kala shamarran fakkeenyaaf amma shamarran wal waanyite naa fakkeessisii jira. Ifumaa ufitti wal waanyite jechuudha. Shamarran waliin taatu nuti shamarran uummata dhukkuba keessa keenya jiru jechuudha. Mee shamarran ufumaa keessanii adduma kee taa'ee matama keetii of taasifame nama waanyiteen beektu ati kana laalaa jirtu tuni nama waanyite. An dhiira barnan jaaladha dhugaa rabbii dubbachuuf dhiiraa sirriitti jaaladha. Tokkoffaa dhiirri fidii deebisee laaqi hin qabdu olii gadi kijibachuudha fidi. Garuu shamarran mootu otomaatiksii hojii haasawtu asiinsi waanyite. Asumaan asiinsi waanyite asumaan achi garagaltee si hamatte. Dhiirri hoo qulfiin akka caraan jiru jechuudha. Maaliif otomaatii bira jirtu amma shamarran otomaatii achi garagalte barisiin akkas jette barinni akkana isiin akkas hin jette dhiirri hoo ciqiin beeku wallaahi takkittiin nasiiba jechuudha. Wallaahi dhiira tanamoo barkanaafuyyuu garaagarummaa kenna dhiira fi irra guddinni azaabatu dubartiitu azaabatti baay'ata. Yeroo du'annu guyyaa maqiyaaman dubartii azaabatti baay'ata. Rabbiin nu haa baasu jechuudha. Rabbiin nu haa gajeelchu. Ufumaa wal waanyinaa bara kabiraa dhufee nu waan ufuma keen miidhatumti uftaassafe. Amma fakkeenya otoma amma mii ufuma keeti. Amma fakkeenyaafatti namatti haasofti achi deebitee dubbii nama biraatti hin fiddu. Wallaahi namni shamarran badduu keessallee akirraa jechuudha. Wallaahi aziim. Kanaaf obboleeyyan kee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Wallaahi maaliif wanna kana kaase wallaahi waa'ee Muktaarii irratti waa'ee Roosatii. Roosaa miskiinaa wallaahi baay'ee garaa tokko garaa na nyaatti mucattii jabduu mucattii cimtuu. Jadi obsi qabee takkisi argeen beeku wallaahi aziim maashaallah tabaarakallaa kanarraa kaka'e inaaffaa keessaa ba'a. Waliin inaaffa waa takka bu'aan qabu. Inaafa si balleessa malee sin qajeelchu. Kanaaf viidiyoo kiyya kana yoo isinitti tole laayikii, sheerii, sabskiraayib godhaa, koomentii barreessaa yaada keessan naaf qoodaa. Roosa Habibatii qaalii tiyya gaarii tiyya jabduu tiyya miiftuu tiyya warqii tiyya qulfii tiyya. Baay'ee jaaladha baay'ee kabaja. Namoonni tokko muudhaqanii koomentii si jalatti akkamii silaa akkamii mushurraa taatee dubbii shakkinayyaan maaliif beeytanii reefu nama sirriidha. In shakkisiisa garuu roosaan shakkuu namana haasaa isiitti irraa beeksisa. Gadda ofii ibsattee dhufte malee waa'ee biraatiif hin dhufne fakkaata. Akkasiin haasawtu keessatti akkasiitii viidiyoo kana laayik gochuun sheer gochuun sabskiraayib gochuun maatii keetti dabalama.